maaliif islaama miti silaani akkamitti Aishaan jette Aishaa jechuun maal jechuudhaan kaza mucaan bakka ati kana booda bara Aishaa haduma taateerta yaani kee ka durii barsiistuu ka durii irraa baddeerta islaamota jala oolta gasti jaraarrattan si arga nu qeeqaa jirta anaan jedhe soo nu gaaffii ati gaafattu gaaffii nu qeeq malee ati Aishaa taateerta anaan jedhe Aishaadhaan miree maqaan kenna wallaahi jechuun dhugaa rabbii jedheen arraa kaasee anuu Aishaadhuma ofiin jedhaanullee Ashuma jedheen Ashuma na beekaa jedheen soo maqaan kun iyyuu isaan tuna waggaase jechuu jalqaba anis immoo waan Aishaa jaaladhuuf sanuma itti fufe. Akkamiin hanga islaamummaa dhuftanii hagam turtanii? Aga baatii 5 ammas baatii 6 keessa galee jira. Osoo gaaffii kiyyatti seenini waa wahii isin hayyamsiisuu barbaade gaaffii wata isin gaafadhu isin jedha attafufu moo si jedha attafu? Si. Okay. Hayyama keessaniin itti deemuu barbaadeeti. Tole Aishaan ammarratti islaamummaa qabattee jirti. Eessatti islaamummaa qabattee osoo isin jedhin dura biyya biraarraa yookiin immoo naannoo biraa jiraachaa akka turte quba qaba. Ammaaf Itoophiyaa jirattullee eessa turte maal keessa turte? Suudii ture. Suudiyootuma jiraachaa jiruuti. Ollaanii kana baay'ee tokko hordofaa ture. Akkasuma immoo ollaanii kana hordofuuti amantaan kiyya isaanitti kiristaana. Ka ittiin deemallee aga waggaa tokkoof baatii 3 mnaamni sirrumatti amantaa hordofaa ture soo kana booda garuu amantaa islaamaa kana garee shaadaa jala deemu qabe isaan jala deemee otuma baradhuuti bakka wanti kun naawwachuu qabe soo kanumarraan kan gahe amantaa kana jaalachuu qabe jechuudha. Suudii aga deemtee Itoophiyaadha hagam turte jalqabaa soo adeemsa kanatti hin deemi? Waggaa lama jidduu kanatti qorannoo keessa turte qorannoo bal'aa taasistee jedhee yaada waggaa fo'ii guutuu amantaa kan keessirraan hordofte achi booda maaltu si dhaga'ame waa'ee amantaa dura keessa turte irraa maal beekta maaltu hojjannoo si dhorke laata? Amantaan dura ture akkuma namni kamiyyuu beeku abbaan kiyya paasterii ture yaanis immoo maatii hangafa keessa si jalqabaati soo amantaa kiyya akkuma gaariittiin gadi fageessee ni hordofaa ture bakka mana amantaa kitti baay'inaan argaa waan ture garuu hagumaan baradhuun hagumaan ilaaluun wanti amantaa kana sirrii hin taane tokko wantoonni baay'een nama caafuma keessa na dhufani soo kana immoo gaaffii garee shaadaa gaafachuu hin taane abbaadhuma koo deebisee gaafatu eegale. Maal fa'a gaaffiidhaan sunniin ka'uu danda'ani? Soo siibsuu hin danda'a. Yohaannis Roomaa keessatti sagada waaree duraaf sagada waaree booda ka jedhu tokko lammataan immoo namni mana qulqullummaa gaafa deemu rifeensa mataa isaatii kaasee ageejjennaa miila isaatti of haa eegu jedha soo sana abbuma kiyya gaafatuu qabe jechuudha kun maali jedhee gaafa gaafadhu akka warri islaamaa itti sagadan sunnaan jedhe soo eega kana ka taheeti amantaa islaamummaaf jibbinaree sagada waaree duraaf sagada waaree boodaa jedhee Yohaannis ka dubbate kanuma isaan sagadan yoo ta'e numaaf akkasitti sagannu jedhee gaafa gaafadhu nu jalaa callisuu qabe jechuudha. Innaa ammas immoo ittuma fufee isaan gaafatuu qabe zamaaf na gaafattaa jedhee na deebisuu qabe achiin boodaan abbaa kiyyaa baay'ee tokko ilaalee jira baay'ee tokko natti tolee jira soo kana boodaan amantaa kana hordofuu qaba jedhee. Ittuma himtee? Ittuma himee amantaa kana hordofuu qaba kana booda jedhee isaan gaafadhe achiin booda silkiin irraa cufate ammas garuu nin jedhee malee hin amanne jechuudha. Murteessine hin jedhee garuu naaf galee jira garee shaadaa kana takka gastii irra bahuun eegale agasunitti abumaan faatti gastii argadhee seenuu eegale gaafa kana seenuu gaafa eegaloo olla galchuu soo sanayyuu immoo hin arrabsaa isaanillee yoo seenuu gaaffii xiqqoo na gaafatanii deebiin akka isaan qabanin beeka akka isaan deebii kun sirriin isaan bira akka jiru otuma beeku wanta isaan naa deebisa sun hin arrabsaa gadi bu'a ammallee olla deebisu ammas waama tokko gaafadha ammallee sanuma noormaaluma sirrii naa deebisu. Maal fa'aa gaafachaa turte? Waanuma amantaadhuma keessa akkaataa sagadaa waa'ee dhuma Nabi Muhammad ergamaa rabbiiti Yesuus ergamaa rabbiiti jedhanii isaan naa deebisan kanneenuma kanarraa gaafadhaa ture soo kan isaan naa deebisu sun Yesuus ani waaqa jedhan waaqa malee ergamaa miti jedhan istii waaqummaa isaa maal akka inni ta'e naa fidi jedha yoo isaan naan jedhan immoo maa waaqummaa sun bakka fiduullee hin qabu ture dafeen gadi bu'aa ture. Wanni irraa beektu hin jiru yeroo sanaan fakkeenyaaf amma abbaan kan kee paaster ta'uu isaa nu himteefka barnoonni ati macaaf qulqulluu irraa beektu hin turre yookiin immoo deebii mawillee taatu akkamitti kennuufi dhabde? Soo nin beeka garuu ka beekutu hin beekuuti ani inni waaqa jedhee itti hima isa waaqa miti naan jedhan meesti bakka inni waaqa jedhu sun fidi naan jedhu bakki fidu hin jiru bakki inni waaqa jedhu tokko hin jiru ani humna kootiin iyyuu waan tokko gochuu hin danda'u jedha soo isaan immoo sana mana himan sana immoo bakka kamitti fida dafee tanan gasti sun irraa gadi bu'aa arrabse jechuudha. Ani as biratti kana dhibee waa'ee islaamummaa xinnoo beekta ture jechuun hanga wahii beekta ture abbaa kees gaggaafataa turte gastii kan seentu tariitii dhugaa barbaacha ta'uu danda'a arrabsuudhaaf maaltu si kakaasee maaliif jibbite islaamummaa? Ina bakki sanatti bakka injira meeree amantaa sana baay'ee
jaalladha itti amanee jira. So ana to Suudii dur hin deemini waa'ee amantaa Islaamaa kana jibbumsa isaa malee gaarii isaa hin beeku ture. Maaltu akka ati jibbitu si godhe wanti hin beektu maaltu jira Islaamummaarraa? Barnootuma maatirraa ka'e. Barnootuma tajaajiloonni barsiisanii Islaamni jawwee gabbaraa Islaamni uffata isaanii kana isaan akkas uffatanii deemanii wanta hamaa of keessaa qabu jedhan. Akkas uffatanii deeman isaan jawwee harka baatu morma baatu wantoota akkasii kan dhageen. So sababa kanaatiin hin jibbaa ture. Ani ijaabaan illee ijoollee irraa baasaa ture jechuudha. Ijoollee safara keenya keessa deeman yeroo tokko akkas gara magaalaa Gujee Shawaa Meedaa dhufe otoo ijoollee ribshaan kee wayii jira ture. Saatitti lolli ture. Saatina silxootaa fi guraagotatu jira safara keenya sana. Yoo isaan karaarra deemanii sababa ribshaa sana godhannee shaarbii isaanii irraa kaasnaa turre nuti. Oromiyaa keessa akkasii uffatanii deemuu hin danda'amu jenne jechuudha. Maaliif sababa jibbumsa sanarraan kan ilaalcha duraan isinitti himamaa tureen guddattanii waan ta'eef. Ilaalcha sanarraan kan ka'e uummata sana jibbinaa ture jechuudha. Innaa kanarraan kan ka'e jibba. Baay'uma tokko jibba jechuudha. Duraan akkas sanas miti gastillee banadhee narrabsaa ture. Qayyawuma achii karakkarree yoo dadhabna bu'aa dhufa kana gadi galabbatee ijoolleen na deeggaran illee jiru achirratti dhufanii. Dhabamanii. Na deeggaruu dhufanii bakka jabduu keenya jawaadhu jedhu saatii sana bakka amantaa keenya qoshosheessamaa hojii jedhanillee sana arrabsaa ture. Na guyyaa wayii faasigaan ayyaanni faasigaa guyyaa 3 soomana keessa jechuun inni suudiitti isaa tanan soomu akkasuma guyyaa meexxii minaamni jedhamu wayiitii yemma carrashaa gaafa tasfaa kutadhu jechuudha. Baala meexxii sana harree irra kaanii siilii Yesuus immoo harree sun irra kaanii deemanii tiin mandara keessa deemanii itti faarfatu turan. Harree irra kaanii jechuudha. Siilii sana harree irra kaanii baala meexxii fuuldura isaanii kan namoonni beekaniin beeku waan maal bakka bu'a kuni? So'anuu sana bakka yemma carrashaa isaatti sana argeen beeku wanta akka kana jechuudha. Jijjiirama barmoo wajjin dhufaara amantaan suni barri soo jijjiiramu istaayiliin isaallee jijjiiramaa dhufa. Falasaa mataa isaatti dabalaa. Akkasumatti jijjiiramaa dhufa. Yeroo dur kan nuti otoo biyyaan bahin kan argine guyyaa faasigaa namni nufura wanti jijjedhamu hin qophaa'a sanneenuma nyaatanii soomanii galanii baala meexxii sana qabatanii faarfatu turan. Inni zamana kana immoo harreerra kaa'uu eegalan jechuudha. Isuma rabbi jedhanii itti amanaa harreerra kaa'an. So siiluma siilii Yesuus jedhan sun mataa harreerra kaa'anii baala meexxiitti haranii namni kun namuma keessa oofu jechuudha. Bas bakka baay'ee na ajaa'ibee sana. Faasigaan guyyaa 3 ka'afee kadalaguu qaba waan kana. Indi cinumaa amantaan keenya dhufee harreerra taa'u qabeedheetuma ofuma kiyyaa hojaarsi harreerra taa'a jechuudha. Harreerra taa'a. Achiin booddee paasterii tokko jira. Kennuu jedhama namni hin beeka Dubaay keessatti tajaajila kennaa kan jedhamu jira. Kennu kun garee shaadaa kanallee hin gala. Anillee baay'ee sibira gala. Akka carraa ta'ee gasti isaan seeni. Achiin booddee waa'ee faasigaa har'a barsiisaa ture isaati sanatti kenna Yesuus harreerra taa'a jedheen eessaa fiddeenaan jedhe. Maaliifini akkas godhani kun harreerra taa'anii akkas deemanii mee barnoonni kun bakka kam jira jedheen. Yesuus gaafa hojii isaa gadi buusu jedhu harree yaaphatee dhufee jedhe. Inni bara sun harree yaaphatee kan mandara sun dhaqe bara kana ammoo siiliin harreerra kataa'u immoo isa ibsaa maal ibsaa jedhe kun dogoggora jedhe. Gaafa sanaa kaasee amantaan kun sirrumayyuu noormaal akka hin taane laphee kiyya keessaa bade jechuudha. So bakka guyyaa sanaa kaasee laphuma koo keessaa gate. Ejjennoo muroo bakka wantan yaadu hunduma sun iyyuu hin dhiise amma garee shaadaa kana dhaquu qabe. Garee shaadaa kana immoo waan ani isaan arrabsee jiruuf sodaadhe isa bira dhaqu. Abumaa diigan sirriitti barsiisu. Farsoo namni hin beekaa miidiyaa irratti farsoo kana wajjin walitti dhufeenya xiqqoo qabna. Innis mormaa jechuu waan kana. Guyyaa wayii Islaamadhuma. Gasti isaa seenuu qabe. Gaafa seenuu qabu amma akkamitti tasgabbaa'uu qabdee naan jedhe. Yeroo kan nama arrabsitaa turte tasgabbii amma isaa argatte almaas naan jedha. Qadhiisa manaaf ta'ee jira. Ati wanta beekturraa na barsiisi. Soobichaa natti himi jedhaan. Gaaffii tokko waliif gaafannaa waliinis hin morminaa bakka sirrii ta'e immoo sirriidha jedhanii deebisaaf. Achiin booddee bakka akkuma kanattiin waliigaluu qabne ji'a 3 obsii naan jedhe baradhuu naan jedhe. Shaadaa hin qabadha jennaan baradhuu naan jedhe. Shaadaa qabatuuf murteeffatteertaa minna murteeffadhee jira jedhe. Bakka baradhu sirriitti naan jedhe. Duba sanatti hin deebiniti sana dhiisiti kan kennaa baradhu. Qoradhu waan isaa qoradhu dhe amma immoo imoo jala seenuu qabe. Imoo jala ustaazota kana jala olin seenu jala taa'anii barnoota isaan barsiisan dhaggeeffadhaan ture. Mootummaan akkasitti jiruuni imoon masaarra toon deemu tajaajilaa wayii akka badaa akka tajaajilu jira dabuubii kana onlaayinii sanarra gasti isaa irra seene imoo jechuudha. Raajii natti raaji seene jennaan namni hundaaf raajaa jira. Ana waa amantaa beentee gadhiisee ji'a 3 guutee jira. Ofumatti gadhiisee jechuudha. Baatii Oromoo ji'a 2 fi akkam torbee lama namni 3 sun finne jechuudha. Nama waaqayyoo dheena raaji. Bakka wanta ani fuulduratti ta'ullee natti hime. Ati tajaajiltuu taata. Ati mul'ata argitaa turte. Ati nama akkasiiti waaqayyo balbala banamaa si baneera jedha. Iddoon jireenya kee
jijjiiramaadha naan jedhe silaanuu islaama ta'uudhaaf jira anuu eega dhuguma kan mul'ata argute wanta nani keessa jiru kanamaa in argure jedhe ammallee bakka argite wantuma jabina naa ta'u argataara jechuu sobaan akka inni natti raajaa jiru naaf galee bakka inuma irraa gadi bu'ee marsilleetti hin deebisne jechuu irraa gadi bu'ee afarsoo jedheen guyyaa lamaan kana irra taruun qabuun jedheen bakka maaf muddamte aboo du'ullee islaamummaa qabadhee duunaaf wayyaa jedheen saa bakka ijoolleen namni hedduunlee jala jiru ajaa'ibsifatan bannaati gara shaadaa geessi mujatteedhaan namni hundiyyutti muddi jedheen bakka anillee too qophaa'ee hin turre saa sanatti odaamti yamanaa ba'uuf akka badhaa tokko na cinqitee jirti bakka ishii shaadaa qabadha jedhetti namni waa'ee amantaa takka waliin kirkiriin qabnu turre kiristaanummaan na beekti achiin booddee akka ishiin manaa baasutti namoonni gaafa sana shaadaa qabatanii yeroo shaadaa qabadhu na argan jiru akka badaa muddamaa ture jechuu ishiin achi na waamti yeroo tokkoon hin cufaa hin banaa namni immoo gaabbiteetii bakka hin sobdi manaaf nifaa jedhaa turan garuu anaan ishiin na muddaa ture daa'imman ishii fudhattee manaa ba'uudha achiin inni abumaad bira isaatti santi nageesse alhamdulillah rabbil alamin guyyaa sun guyyaa fayyinaa koo ta'ete rabbiin dukkana sana keessaa gara ifaatti ibsaa tokko naaf kenne guyyaa sana shaadaa qabadhe. Akkam ture mee gaafa shaadaa qabattu samiirri jiru akkam maal dhaga'ame? Hin boohe sanummoo soomanni jira fuuldura torbee tokko tafe soomana bakka akka badaa tokko natti dhaga'ame bakka hin boohe isaa sana obboleessi kun na jala ture gastii koo jala ture jechuudha yeroo na duuba deemaa ture maatiin nuti faazariin fawaan sana ilaallee ijoollee ganda keenyaatu jiru na jala kaza dhaqanii oggusuma sana faazariidhaan gahan isaan naa bilbilanii in sodaadhe kaasu maaliif akka isaan dawwalaa jira waan hin barreef sodaadhe namni sobiinaan jedhan lakki ani gaaffiif dhaqee malee ijoolleen ummaani ittiin himiin namni naan jedhe jira akka itti fakkeessi jiraadhu hanga takka tasgabbaa'anitti wallahi itti fakkeessu jedheen yoo na jaallatanis yoo na jibbanis yoo na fudhatanis yoo na fudhannes dhugaadhuma himaa jedheen guyyaa sanarraan kaafne gaafa lammataa irraa kaase kami jennaan nagaa jedheen nagaa waaqayyo siif haa ta'u jedhan amiin jechuu sin saalfadhe isiniifillee haa ta'uudheen akkanumatti miila wayna dhukkubee ture saba miila sanaa immoo dura itti himee jira miila keessa dura harka kaawwadhu siifan karadhaa naan jedhan isaan waan adda baafataniif malee tawakkala afuura hamaatutti ergame malee jaallattee miti wanti jedhan wayitu jira bakka itti hojjisiisanii way hin tuqanii malee lafa kaatee miti ittillee raajuu waan ta'eef dursinee faanutti himee jira akka ishii waan addaa keessa galaa jirtu nuyi raajii arginee rafa waan jedhamutu jira akkana taateeti yookaan akkas taateeti harka kee miila sunirra godhadhu naan jedhan fayyeera bar jedhee meerra godhadhu naan jedhan kaleessa madaami mana yaala nageestee qorichallee naa kennanii amma fayyee bakka miilummaan kun sunna dhukkubaan jiru jedhee mataa keerra godhu siif karadhaa naan jedhan hangammoo fi mas ittiin dubbanii kana wanta akkanatti hin dubbanne ati kana taate ati sun taate naan jenne bichaa sii karadhaadhuma sun waan isaa yeroo sana kadhatanii waan waydamoo wayna keessaa iyyuu wayi amantaa sun waan na gadhiisu itti fakkaate na fakkaate saadhi sanatti ani garumtu narra jiru barbaadee fedhee jaalladhee dhaqee waan ta'eef abbaa kiyyaa ennaan ani islaama ta'ee jira bar jedheen ani islaama ta'ee jira wanta ati naa kadhattu kun naafillee hin ta'u wanta ani siif kadhadhu saatiin ati siifillee hin ta'u ani kana booda islaama bakka wanti isin na kadhattan illee hin jiru nagaan lakkan isin gaafadhetti naa deebistan yoo isinti tolan immoo hin dhiistan bilbiluma kan manarraa cufatan ittuma himteeti ammuma kana otoo illee naan jedhin dhaggeeffatanii bilbila ofii cufatan achiin bakka baay'ee tokko aaranii na raggamanii wanti isaan itti na nawaarran hin jiru saatii sanatti maazariin illee boosse anis ziman jalaa jedhee amma tokko garee intini jala seenee baratu eegale akkaataa salaataa akka itti sagadu hundayyuu baradhee fixee bakka jabinumaa naaf ta'e amlee horadhee bakka gastii kanarratti bakka hundatti gammaashi ganne galabbaxee naa rafsaa gammaashi immoo ammaa maraattaa ammaa dhumattaa otuma nan jedhu fuulli koo tokko nagaa qabaa ture maal akka ta'e hin beeku asumarraa na eegale dhanni koo kun cittoo nan nammee jechuudha isaa booddee bakka wantumaan argee hin beekne tokko dhanni koo kun kuniin ol koo kun koo geessi takka nan jiru ture jechuudha. Bakka ijoolleen beekan ammallee ka beekan hin jiru sa'aatii sanatti namni dhageellee ni jira jechuudha jattiin takka Ameerikaa jirti Jamiilaa jedhamti garee shaadaa wal barsiise baay'ee tokko walitti dhufnaa turre itti agarsiisaa viidiyoodhaan bakka baay'ee tokko rifattee argitu maaf akkas ta'e naan jetti anoon beeku jedhaan jechi kun immoo naan jedhamee jira shaadaa qabadhee ijoolleen dhummaan gastiirra seenanii ammaa ciccittaa ammaa cittoo sinnamma ammaa maraattee dhufta masarat biratti fayyitaa naan jedha achiin booda zimmoo jalaa jedhee mana qorichaa dhaqinaan jettee Jamiilaan kun wallaahi hin dhagoodheen rabbitu caala moo dhukkubatu caala rabbi itti amane ana yoo na fayyisne ani rabbi biraa amantii akkamii qaba jedheen soo mana yaala takkumallee dhaqee kanaaf jedha kiniinii takkaan hin bitadhu jedheen achiin sheektii wayinii jiranii bakkuma nuti isaan bira gallu bishaan itti kennee irratti du'aa godhaa jedhan isaan irratti qaraanii bishaan kanaa kennu dhugeedhaan na kiyyaan
naqadheetuman rafa achiin bishaan zamzamaallee suudiin jiraa meere naa fidanii guyyaa wahii sanuma dhiqadhee sanumaan dhugee bakka atuma akkas jedhu narraa bade. Ima fayyiti. Na fayyee. Abdiin ati rabbi irra kaa'attee lafa matan. Qoricha tokko fayyadame. Inshaallah. Sana fayyee. Maashaallah wallahi waan ajaa'ibaati. Rabbiin ati abdii irra kaa'attee inni ani isa qabadhee hojjedha inni isa jiraayyuu jettee sin saalfachiifne. Saalfachiisne. Maashaallah si qormaatuun isaallee nafne. Akka jarri jedhanillee godhee sitti argisee maaliif akka jarri jedhan sun dhugama amantaan kun sirrii miti jettee irraa deebuu dandeetta ture garuu ammoo rabbi nama ofii qormaatee ilaala inshaallah of duuba si deebisuuf yaadan yeroo suudii turtetti kufri keessaa amata dheeraadhaaf yookiin waggaa dheeraadhaaf turte namoonni musliimaa ammoo taateen godhan jiru akhlaaqni jira haalli jira mana keessa salaatuun jira waan tokko tokko akkaataan qabannaa musliimni itti nama qabatu jira waan kanniin irraa wanti si dinqee jira so islaaman ta'ini mucattii tokkotu jira turte Muniraa jedhamti mucattuu argeeti mana tokko ishiin intala haadha bira dalagaa ishiin intala bira dalagdi mucattiin sun baay'ee nama yaadaati baay'ee natti tolti guyyaa wayii amantaadhaan takkaa wal dhibnee wal lolleen beeku guyyaan sun ayyaana gannaati ayyaanuma itti amanaa ture sun jechuudha so nyaata manaamni alaa xalabadhee waliin nyaachuuf eegalle otoo ta'aa jirru ani bayyeessusum jedhee eegale bismillaa jette bayyeessusum maqaa namaa akkamiin waamtanaan jette maal jechuudha dheen waa itti amanu sana soo kanumarra wallollee baqqaa wal qabne madaamin kenna kaattee nu dhufte akka jaa'ibaa kanatti qopheeffadhee ture jechuudha kilaasikoo keessatti madaamin nu dhuftee maaliif walloltu jette isaanis islaama akkas naan jette jedheen isin Itoophiyaa taatanii amantaa wal dadhabdu nutiyyuu sin dandeenya jette karaa barbaadan dhuftanii nutiyyuu sin dandeenya ati immoo ishii qeeqoo otoo hin taane gorsitee amala gaarii yaada gaarii kennitee fi ishii gara keetti waamu qabda malee inumaayyuu namni kiristaanaa nu biratti hin qeeqamu jettiin kabajama malee kabaja kenninaafi haala gaariidhaan itti dhiyaatama so akkas jettee sirra loltee narra loltee mucattii sana baastee mana sunii jechuudha bahii jetteeni saatinatti intalli ishii fudhattee kuttee gaafa guyyaa 3 walitti nu araarsite isaan irraan kan ka'e anis jamar bakka madaa'uma kiyyoo ilaalu ishirraan kan ka'e islaamummaan baay'ee natti tolaa ture jibbimsan qabu sana gaarummaa isaan irraa baradhe jechuudha akka ilaalchi kiyyoo durana keessa jiru sun jirame isaan tuna godhi jetta maashaallah harka caalu bakka madaamiti irraa baradhe na barsiistillee na gorsitillee ilaalcha gaarii na laalte soo garuu gaafa shaada qabadhu kaastee ishiinillee dalagaarraa na baaste shaada qabadhee ka guyyaa 5-6 akkami yoo sagaduu dhage yalla saraanaan jetti yooni taa'ee barachuu kee adabeet moo midirii isaanaan jetti manni kiyya mana barnootaa miti jetti ishumayyuu immoo na qabu qabde ishuuniyyuu jechuun fataanaa na dhufee bakka mana sana baay'ee jaalladha baay'eellee ishii waliin hojjedhe bahe saatii godhadhuuti walitti qabii sagadiinaan jetti anuu tokko iyyuu sagaduu sirriitti hin barree walitti qabee sagaduu jedheen ijoolleedhaan itti namadhaa ture riyyaakota akka jirti walitti qabee akkamitti sagadaa akkasnaan jetti ishiin immoo kafeetu bas dalagaa ishiiti dura waan akkasii barteef waan akkasii na baratteef dantaa ishiitii miti isaati sunitti hojii ishii feeti waan ta'eef soo bakka ani immoo walitti qabee sagaduu hin danda'u yoon bahee immoo mana sun yoo bahee immoo rakkadha yoon sagada dhiise immoo islaama ta'ee jira bakka maal gochuu qaba dalaguma kanarraa ba'uu qaba indoo sagada sirriitti hin baranne fatihaallee waan tokkollee qara'uu hin barree biisii waan na gootuuf yoon agabuu koyyuu ta'e yoo rakkadhe yoo beelaheeyyuu maali yoon bahee baatima tokkoof qareeyyuu baradhe ka jiru tokko madaan bakka guyyaa boruuti kaastee nama biraa barbaadadhu hin ba'aa jedhee leesh naan jette kanaan taane barachuu barbaada sagaduu barbaada ati immoo isaanitti dhiisaan jirtu kanaaf nama biraa fidadhu jedheen ishinis malsinaan deebisne fedhii kootti meera waan ta'eef sana dhiisee hojii koo jedhu jechuus hin dandeettu qeerraan bahee gadhiistee manicha galee eessa dhaqu hedduu mana ijaazaa dhaqe mana ijaazaa ijoolleen beeku mana ijaazaa walmarraadha jechuudha ijoollee waliin akkasitti jiraadhee bahee hin beeku niin bahee gaafa jiru chaalenjiin achi keessallee baay'ee jira. Chaalenjii akkamii fa'aa laata? Namoonni kun amala adda addaa qabu. Bakka amalli nama hundaa tokko miti. Garuu ijoolleen kiristaanaa achi keessa hin jiran. Ijoolluma islaamatu jira. Achuma keessaa immoo namni miira gaarii simatu jira. Namni immoo miira gaarii siif hin kenninellee jira. Achuma keessaa guyyaa wahii mucattiin tokkoofiillee hin sagaddu amantaa kanatti baay'ee cimtuu miti garuu islaama maqaatti. Ijoolleen kanneen jajjabeessuu turan. Ishiin immoo bakka ilaalcha biraanaaf qabdii turte. Bakka hin sobdii yeroo dhumaa fi wantoota gargarii wantoota majarrisuun jedhan isinillee naan jetti turte jechuudha. So atuma akkana jirru guyyaa wahii atuma teennee waa jennu jecha wayii naan jetti ati duris kiristaanuma har'alleeti kiristaanaa naan jetti. Intalummaan sun? Maaliifii jedheen ijoolleen kiristaanaa agamiyyoota waggaa tokko islaamummaa keessa ka turan hin jirani faayidaa mataa isaanii gaafa argatan hin ba'an naan jetti.
haareen baay'ee tokko faayidaa yeroonni achi keessa jiru dalagadhee nama of jijjiiru ture sooyyummoo anarrayyuu ka dalagaarraayyuu bahee sababa kanaatiyyuu kaawwaa miqqatee haalatti rakkoo seenii malee abbadhinaa miti wanta nama islaamarraa ni qarshii takka argadhee tokko hin qabu marii namaatis maleedha kan ofii kooti of dandee gara kana dhufe sagadu jedhee sagada dhiise ijoolleen kanneen miqqaa hin buuhan ijoolleen na waliin bu'an jiru ati akkas miti maatii kee wajjin waa meeqa dhabdee akka kana dhuftee sababa mucattii tanaa sagada dhiistadhanii mucattii kana kaan ijoolleen soo baqa gorsa namaarra immoo darbuun ture waan amantaa sana garaa koo keessaaf jaalladhuun kayrii dhalleewwan isaan siimaa jira waan ta'e soo baqa sagada koo deebi'ee guyyaa 3 tokko dhiisee ture barnoota illee dhiisee ture miira keessa galtee na aarsite akka badaa wayii na aarsite delegaan sun illee naa mijatuu dide mana madaamitti deebi'ee delegaan illee baqa wallaa qixxaatu dinnaan Itoophiyaatti galuu qabadee murteesse gaafa kanas karaan ittiin galan iyyuu hin jiru ture yoo rabbi namaa laaffisu sibiiluma siif sirreessaa namni waggaa meeqachi ture galuu kan hin dandeenye akkuma tasaa ta'e karaan baname jedhan hin gala jedhee murteesse rakkinuma keessa jirtu tokko galchu dirqisiise galuu sunuu rakkoo ture nama hundatti ani maallaqa tokko kafiyyaa tokko malee otoo namni kamuu hin gargaarre paaspoortiin koo na harka jira ture imbaasii na geessanii imbaasii gaafa dhaqu tikkeetti murattanaan jedhan okee jedheen tikkeetti murattadhanii xayyeef jedheeni shaanxaa kana qopheeffadhodhan gaafa galummoo otoo tikkeettumayyuu muranne torbe tokko imbaasii sun keessa turaati nutu isinirraa muree isin galchaa jedhan hayyee jedheen carraa sana fayyadame gaafa Itoophiyaatti galuuf jedhu rakkoo cumaan kan isin eegaaru maatii kiyyaan hin gala jedhee boru ka galu galgala ittime hajaritti jechuudha bakka itti galummoo hin qabu akkam ture jechuun amma ilaalchisanii san jijjiirataniiti moo akkamii bilbilteetti miti qophaa'anii eeganii garan isaan gara ofiitti na deebisuudhaaf abdiin irraa murre dura fayyaan qabdu fayyaa dhabdeetedhaan malee isaan jaallatteetii ittiin beekanii inni asis koottu jedha inni achis koottu jedha hundi isaanii gara boota adda addaan na waamani jarjaranii jiru jechuu hagam bira ga'utti soo biraaziliin koo xiqqaan kun hin jira mucaa daadaa koolleen jira ammina taaranillee kana dubbisuun barbaanneen jiranii boolee irraa dhufanii na fudhanii adaamaa nageessanii guyyaa lama achi ture gara buraayyuttas na waamanii gaafan dhufu kana hundumayyuu qopheessanii eegan paasteeruma guddicha tokko naa fidanii dhufanii achiin booddee bakka ol seenee nyaata nyaadhee taa'ee maal jedhee inni dubbisanii sitti tolee jiradhani hayyee jedheeni amma rafiidhaan jedhannaan rafiidhanii kilaasii tokko na galchan bootaan riiwaanaa kennanii guyyaadhaayyuu bara akkami uffattee galte uffataati uffannaa kee akkanuma garuu gaafsanaa baay'ee uffadheen dhufne gaawunii guddaa uffadhee jira garuu shaarbis fanadheenumaan jira akka kanatti jechuudha sana laalanii numa jiranii laalanii ta'u waan takka gochuu waa hin dandeenyeef zimmi jedhaniiranii isheen bar fayyaa qabaatte akkas taatee miti isaan fayyaan qabduudha kanaafuu sirra laalle sinarra laallan immoo fayyaa guutuu qaba alhamdulillah rabbil alamin isaantu fayyaan qabduudha na yaadee malee achiin booddee naannoo sa'aatii 12 ta'ee jira paasteroota warra mandaruma keessaa kadhatan kana na fidanii dhufanii kadhatee eegalan firaashii sun irraa ka'een soofarra taa'e barri qollofataniiran afuura guddaa kana keessa galan isaanii waanuma isaan jedhanii iyyuu hin beeku isaan bakkaatii jirtuun ala dhaabatanii teeka kadhata turan no kilaasii seenanii jiran kilaasuma nani jiru sana keessa dhufanii soofaa jiraanii tataa'aniituma bunni dafee buna dhuganii fixanii kadhannaa ofii eegalan wangeela isaanii dubbifatu eegalanii gaabee uffadhee jira gaduma foqoqee tuma suut madhee tanan gacciise soofaadhuma sanarra gaafa ciisu miila tiyya gadi buusee daggaffadhee rafuu qabe akka Riibni qabe. Ofii jaarrin kadhatan. Wangeela dubbisaara amma kadhannaatti seenuudhaaf bahuuf barriin qulfiidha. Biraaziliin koo tokko immoo jira. Biraaziliin kun mucaa daadaa kiyyaa jechuun Oromoo waaqeffataadha. Dura gizeen ni ba'u nagarree lakkaan ni ba'in irra dawwalaara bahii. Bilbilli ni argaa barriin garuu qulfii fudhataniiran. Achi ani ol jedhudhaan afuura hamaa isa nu mormu jedhe. Kaasuu eegalee jira laa afuura hamaa isa nu mormudha. Dhugaattuu wanti ennaa dhufe beekte. Yoo hani qulfii fidaadheen irraa banani wayisna irraan banani garuu sheexanatu akkas godha jedhee isaa gadu waa isaan mirkanaa'uu danda'a miti. Akka itti fakkeessu dhugaatti fakkeessuuf. Soo kana manna taa'eetuma dhaggeeffatu naa wayyaa miti jedhee bakka gaduman deebi'ee kanama bishaan dhuguu jookee keessaa bishaan koo dhugee walla shiree gacciise amma kadhannaa miti kadhannaa ajaa'ibaa kan iyyuu qaban wal jalaa qabanii baay'eedha waan ta'aniif dhinciisee utuma harka namarra godhee kadhatee kanneen itti raajee kanneen waanuma meeqa jedhaan afuura hamaa jira kadhadhaa jedhaan isaan silumayyuu sana eegaa jiru waan ta'eef bakka shumarra iyyadhanii na eegani dhufeetuma jilmoo koo kana gadi qabate harkuma isaa gaabii keessan akkana godhee ofirraa gad darbadhee harkaan achi booddee
Wayyeesu mana jire gazaso egale akka nama humni wayii waa dhibe akka waan hafuuroo isa darbatee ani garuu harka isaa beekeetuma ofirraa gad darbadhe kan hin tuqne barbaade jechuudha garuu hafuura hamaa sun turraa jedhee kan qabeenni ana hafuura hamaas miti fayyaadhuma qaba kana booddee kadhannaa sana egalee daadaan kiyya kun sirriitti mataa ishee qabii karadhuu fi ishiin akkasii jetteetti asaasti sanallee gaabii keessa ramalee hin dhagaa achiin booddee ammallee dhufeetuma sodaatutuma kirkiruu harkisaa wallaahi hin kirkira utuma harkisaa kana kirkiruu dhufee amma adda kiyya qabu qabee ciisee waan hin jiruuf jechuudha ammallee ofirraa gad darbadhu narraa tare inuma dhiise kana booddee qinee wayi jiraame qinee suniin jecha hoyitoo jedhuuti afurri kuni jedhe laa isaan akka kaasaa barinillee afurri kuni ergama fagoorraa ergamee dhufee jedhe afura jawwee nama irratti argaa jedhe namni kun bakka waan inni jedhe isaasan irraa hin jiru osoo maatii sun boroo ganama silaa ofirraa na baasuuf deemu jechuudha inni silaa waan baay'ee raajeera waan ta'eef kanumaan xumuranii hin bahanii keessa rafaa jira naannoo isaa 12 akkas hin barre misaayyuu nyaanne gaafa sana dhabeera jim jedhee tuma ciisaa dalfoonni gurra godhadhee hin dhageenye barree nattan koo akka ofii jalaa banee man gaddee bi'an ibsaallee hin bananne waan ta'eef daadaan koo ibsaa kana bante baay'atanii seenanii jiran kanneen miila akkasiin na qabu kanneen harka na qabu kanneen mataa na qabu zayitii kana fidanii ma dhufanii gurratti afaanitti bakka isaan itti nannaqne hin jiru inuma natti gadi biifuu qaban zayitiin kun kamaaliiti irratti kadhatanii ka fidani masarratti bira suura masarratti qaba kan irratti daawaa irratti godhanii jedhanii kan itti nama fayyisuudhanii yaadaniiran isaan osoo waan kana natti gaafne dhufanii naqqabanii harka isaaniirraa bahuu hin dandeenye wanta aarsan kanallee aarsanii jiranii hafuura buddaa hafuura minaamtee turre jira kun irraa baa kana booda qalbii jijjiirrattee dha'e tiraajee qopheessanii fidee dhufan raajiidhumatu murteessee dhufe jechuun so ana wanta akkas nan goone natti neqanii bicha hin aare badaa waan aareef ciqaleellee isaan darbadhee badaasi qabanii inde kanneen as naqabanii jiran akkana laagaa kana gixxin godhee naqabanii kun dhukkubee jira kaan immoo kana naqabee jira mataan na sochee lubbuun na eeyyisiisaara jarri waan biraasi hangaru kanayyuu jarri soo waan biraatti fakkaatuu danda'a ana garuu waan fayyaa cinqame cinqiitu na eeyyisiiseera miidhamuu kan itti nagadhiisaa nagadhiisuu dinnaan uudheeyeen seerrilee hin jira namni illee mirmatee naa dhufe dheetan gaafa iyyuu nagadhiisan irraa iyya seeni barri akkas banaa jirra caammaan qabu bilbila tiyya bicha akkasi qabadhee hin kaadhaa baarzaafiin tokko moona kennaa gad jira lagdillee achuma jira gadi ima kaadhaa daldila xiqqoo jira lagdi dololoon sana keessa yaati gaafa achi ga'u saroonni natti gadi yaate toofiiguu dukkanaa'ee jira yaansi safarri sun immoo safaraattuu namni jedhuuni tuma fiigoo achi keessa dhaqee dildila sun irra taa'e bakka baay'ee tokko miira haarii tokko keessa galee namni akka ta'aa jirtu hin beektu wanta akkayyuu hin beeku asiin zayitiin na keessa urradha gurra keessa funyaan keessa ol nammeera gororroo keessa ganna yaa'ee jira iji godhuchaan fuulli godhuchaan zayitii sana qofa jechuudha achiin booddee dorzeen tokkoon akka dhufee namichi hamarfaasaanii dhufeetiniin naatu naan jedhe ziman jalaa jedhe achi na siqee ammallee maraatu dhamadhe na siqatee na laale achi man fallakkeen ምን ሆነሽ ነው ብዙ ጨለማ ዝለ ቁጭ የምትይው አንጀ ዛይ ማን ጨነቀኝ ቦ አችን ሰፈራ አላወኩም ጀደን አችን ቦዳ አላወኩም ጀነን የሰፈር ነው ሰፈርሽና ሰፈራ ከናይደ ኢቲሜ አሲሚቲ ዳንዲን ኮቶል በይ ዳንዲ ጉዳራቲና ጀደ ሰፈራ ከሚትም ተማቲ ሰፈራን ጅሩሱን ዲሴኒ ittinagee saayidheeni safara biraatti safara sana akkasii jechuudha akka safara gara magaalaa gadi buu barbaade jechuudha so gadi buhee gara magaalaatti safara baajaajii sun nageessa birri moo harkaan qabu ture bilbila koo duwwaa bichaa waadha borsaan koo wanti koondiyyuu mana jira achiin booddee namallee hin beeku beek safara sanatti namni hunduu haarawa achi suuqii warra dhaqe sanu suuqii islaamaa barbaadamu nama islaama ta'e dukkanasi bichaa bakka dubartii isaa taatu nama shaarbii irra jiru barbaada dhiira isaa ta'u nama islaama ta'e barbaada namicha tokko dhufee birri 100 naa kennimee jedhe makinaata koo sun ittiin himne hin bo'aa garuu soo wanti teessaa galee maaliif akkanaa kennan beeku birri 100 kana maaliin gootallee hin jenne minnoo bichaa naan jedhe minam sixanyisti nagaa mataa laalloo jedhe achiin birri 100 naa kenne gadi siqee naan naatu jedhe nama misiltee wayna fakkaate yaamaarifa malee rufan danda'u abeet jedhe neesti naan jedhe achiin itti ol deebi'e min honesh naan jedhe kaza caamman irra jiru miila duwwaa jira ituma mimman na hudhu utuun dubbattuu hin dandeenye እንደዛ ነው nama ta'u fi qabatee gattaa'e kaza maashaallah tabaarakallaa ati mucaa jannataati naan jedhe የዛሬ ጭንቅ እኮ ነገሽ አይደለም ዛሬ የምታለቅሺ ደግሞ የነገ አይደለም አንቺ ነገ ብርሃን ነው ፊት ለፊትሽ ያለ አትጨናነቂ የቴ ነይ naan jedhe so la deebisee
qarshii 1,000 na kenne akka gootu jedhe baajaajiin si waama dukkanaa jira miti bilbila koonarraa fudhatee boroo walitti deebina deemi siree bulinaan jedhe ayyee jedheeni baajaajii koo qabadhee hin dhaqee siree bulee achiin ganama Biraaziliin sun baay'ee na jaallata mucaa daadaa kiyyaa kun jechuudha so bakka kabajedduu naaf qaba naaf dawwale halkan mulu narra dawwalaa ture hin cufe ollaaniin kollee banaadha nama kamittiyyuu hin dawwalle ollaanii kiyyaaleen ijoolleen namni beeku alaallee keessaallee imuunaa dawwalu turan nama kam wajjin haasa'uu waan hin barbaanneef namarratti cufaa ture bilbila jechuudha isaan garuu sa'aatii sanatti oomishee maal akka isaan yaadan caamaa ofirraan qabu maallaqa ofirraan qabu eessa bultoo jedhamu eessa teessidhaan akka isaan yaadan namaa dire so bakka faazariin nan dhufa jedhee isaanii himee jira isaa walii galee faazariin akka barumti sun dhufu hin beeka wal argineeyyuu hin beeknu waan ta'eef baatiin kun jiini lamaan kun dhumateen faazarii wal argine anu akka deemuuf taa'utti beeku isaan sootuma kanaan jirru ganama sana bariitee otoo nyaatallee nyaatiin bulee ganama ka'ee nyaata nyaadhee siliipparii takka 400 bitadhee caammallee ofirraan qabu waan ta'eef ka algaa kiyya 400 bulee 200 qaba san durallee 100 naa kennee jira 300 na harkatti hafee mana juusii dhaqee juusii dhugee lapheen nu qubate zayitiin qonkona cufee achi booddee juusii sana dhugee taa'ee achi deebi'amoo uffatan qabu eessa dhaqadeetuman Biraazilii korraa bilbila kaase Biraazilii koon jedhu ka inni isa na waliin dhalate ton taane kaadaadaa kiyyaa kana jechuun bilbila kaasee sarta jennaan magaalaa jira jedheen achiin booddee dhufee ammallee deebisee inni nyaata naa bitee baajaajiidhaan manatti na galchee rafi jedhee barrii kilaasii naa cufee deeme baay'ee tokko bakka yaadanaaf qaba waan ta'e so akkasumattiin ture deebi'ee taa'ee faazariin kiyyaa akka dhufaaru isaantu beeka malee hin beeku anuun sodaadha kaa isa amma kana galgala faazariin dhufan yoo isaan dhufa wal argin laa waggaa lamaan kana wal argine agalteessoon hin agarree dhufuu didanii naannoodanii jiranii garuummoo hojii mataasaa dalagaa jedheetti isaanitti kenna jechuudha waan isaan dalagan kana mara wantoonni sirratan dhufuudhaaf yaani isaan ta'uu so kana kadalagaa rusa gaafa dhufanii adaadaan koo kun dhuftee barrina akkoo akkaati dhaqi abbaa keenya gaafadhuu naan jette garuu lapheen toona rifata haajarii sagalee isaas waan dhagee baay'ee moon sodaadha so ka'inaan jedhani hin kawwadheen ka'ii kottuu nanan barrii keessan qaraqaradhe akka isaan natti hin dhufne akkasumatti otoo jirru hin bullee gaafa sana inni sinuma bulee ani sinuma bulee wal argine ganama sa'aatii 6 ta'e muni fincaalee akkatti dhaqu dhabe isaan barrii sun dura jiru yoo dhaqee wayii na qabuu laata na hidhuu laata waan godhinu kanaa ol hiniina waan faa jedhan hin dhagaa hiinee maraatte waan ta'eef hiinee teechisneet agashin tasgabbooftutti hidhamtu faa jedhu na yoo itti gabbee dhugumayyuu waan na hidhan natti fakkaate abbaan kiyya barriirran dhufee na waama kottu si yaadee nagaan si gaafadhaa barrii banii naan jedhe hin banuu dheedidi abbaa kee jalaayyuu hin banuu jedhee didi dhugaa Yesuus omaa sin godhu barrii banii naan jedhe dhugaa Yesuus hin beeku waan jedhee akkasitti naaseen abbaa kan keetiiti lammee waliin arginu yoon asii deeme guyyaa biratti deebinee waliin arginuuti barriin irraa banii yoon du'ee sin gaabbita anillee yoo ati duutee nan gaabba kottu si arga waan takka sin godhu naan jedhe sunmuu na dhagaame na bochise yoo ani du'e abbaa koon argu yoo abbaan koo du'e hin argu bakka otoo namanni baay'ee tokko isa jaalladha waan ta'eef hin banee barri jala gaafa banuunis nama rameetuma boo'e anillee boo'e nagaa wal gaafanne teenne qursii waliin nyaanne sa'aatii misaati ani waan hin nyaanneef innis hin nyaanne waliin nyaanne teenne ammallee isaan ilaa jibbumsaan ofirraa na qabuun fedhani jaalalaan of hin fiduu qaba ani garuu lapheen kiyya jabaata namni otoo warqii miti meetii isaan natti uwwisanii ani sanaan dagamee nama of qaaman ta'uu qayyaruu miti ejjennoo qabda ture ejjennoo ofitti murteeffadhee jira yoo ba'us yoo jiraadhus yoo ta'us rabbii waanumatti na gooteen taa'ee dheera ammallee jaalalaan wantoota gargariitiin ofitti na qabuu barbaadani kan wanta sana dagadhu wayii otoo miiraariitiin natti hin dhufeen jaalalumaan na dhufeen illee jaalalumaan na dhufeen qaqqabatee bakka siif karadhaan jalumaan siquu qabee kanallee wanti kun na hidhuuf deemu wanti jedhamu tokko na dhagahame atuma akkasittiin jirru sa'aatiin galgalaahee magaalaa waliin baanee bakka daddaa waliin deemnee nyaannee dhunne deebinee galaallee waan isaanii barbaachisu bibbitee kenneefi ammaa naan jedhani mala natti malatani abbaa kan kee miila dhukkubee jira bishooftuu geetamuun bira fuutee deemta anaan jedhan geetaawwan kun eenyudha geetaawwan isaa miidiyaarraa tajaajilu kun chaanaloota warra qaban kan tikkeettii kuteen jira gastaawusii charchii sana qabeen jiraate faazariin miila badaa dhukkubaaramoo dhugaadhuma miila isaa dhukkubaara isaatii sanatti lafarra harkisaayyuu ture achi deemtan jaarsummaa bakka tokko nabbahani namni safaana hin deemu hin jiru situ waliin deemaa jedhan ani islaama jedheen ani islaama charchii sana seenuu hin danda'u Biraaziliin inni kun hin jiraas
Nan maaliif isaan fuudhanii hin deemne jedheen. So immoo yoo barri irra si geesse immoo agati baasutti alatti seegaa jedheen. Eenyu qaba abbaa keenan jedhan. Maaltu qaba barbaachisaa maali jedheen hin deema sila lakkisumatu fuudhee deema malee. Lakki ani hin deemu. Wallollee amma kana jechuudha. Akkas garaanatti jabaattaa fayyaa kootti jennaan maallaqa qabu sirraallee qaba. Ofirraallee ka qabu beenuma na yaalaan si geessaa jedheen. Haga namni namaaf ta'u tokko waan amantaa kootiif hin taane wanta jireenya koof hin taane si waliin hin godhan. Garuu maallaqa qaburraa waan barbaaderraa yoo ta'u aga fayyaan kan kee kun mirkanaa'utti beenuma na yaalaa si geessaa jedheen. Baay'atanii jiran waan ta'eef soo baqa ani achi deemu fedhaadhe. Yoo ka deemu feetan immoo makiinaa isinii qabee achi isin gahee alatti isin eegaa gaafa isin baatanitti jedhe kun isin ta'u jedhe. Naanatu isin fayyisaaree jedheen baqa amma haaree jira waarellee hin dubbadhaa bittee ani isin hin fayyisu waan isin tamantan egaa kan isin fayyisu ta'e dhaqaati isin geessaa achitti isin eegaa jedheen. Akkas miti jedha akkas eegantaan akka isin itti deemaa jedheen. Soo kanumaan finnee mala natti yaaduu qabane amma silaa kun kan deebituu miti asiin jenne achiin jenne baasuu qabna jedhan ofirra. Soo kana gochuuf immoo kun guyyaa dheengaddaati jechuudha. Murteeffatanii hundi isaanii bakka tokkotti ba'anii dhufanii baqa iyyoo hani du'e du'atiyyarra kan teenne hundumaa yaalanii baatii kana lamaan wanti isaanii yaalan jiru narratti inuma isaanii hin taane murteessadhuma. Murteedhuma akka borutti waliin argine baqa du'a walirratti hin argine የመጨረሻ waan si kenne dalagdaa jedhan. Guyyaa lamaan tokko dadhabee jiraanillee amma qaamilli kootuun dadhabee miila takkitti naafe jireenya hundumarraa yoo abdii kutadhe maaliif siqaayi naga kana baay'ee dabarse jecha qeessuun keessatti jecha namaa jecha daa'imaa yoo daa'imtillee allaa kubaroo jette ishiitu barsiise jedhan jechuu yoo daa'imtillee dhukkubsatte manfasii ishiirraati jedhan. Soo baqa hin dadhabe wanti hundi si waliin wal qabachuu jalqabe. Ana wajjiniin yoo namni dhukkubsate ishii dhadhan yoo ani maksidaaf akkas xabayaa fadhee bahee galuu ta'e ollaan maaltu du'eedhanii dhufan gibbii keessaa maaltu du'e nama uffata gurraacha uffatee gibbii sana galuu argine hunaamin jedhuun warri qeellama baqa baay'ee tokko natti qabamuu eegalan. Itti dhaga'amee maatiitti illee ollaadhumatu warra kan si jeequ namootuma safaraatu maaltu sin jalaa du'e jedhanii dhufan. Laawumtuun duudee mucattii kennaa tokkotu islaama jechuu galan uffata uffattee kan dhuftu ishiidha jechuu qabda daadaan kiyya kun ishiinlee waan baay'ee na jaalattuuf faajira hojillee sababa kiyyaa wal lolanii wal kutanii baqa amma kana yaa macarrashaa kadheen gadda dhufee kana waan dhumaa ishiinillee baatee dandeessaa jiraattu soo baqa kana boodan waliin jiraatuun qabdu kan jedhu tokko kadhumaa murtoo dhumaa wayii kennanii farramtaanaan jedhe haazari maal ta'u inni abbaa komiteettee farramteen irraa baata dhaalallee ijoollee kun gaafattu yoo ijoollee qabeenyi koo sittiin dhufu boocha koolleen dhuftu misajjii inni naa barreesse tokko dhuman qabu ture murtoonni naaf laate jechuun misajjii sana ilaaleetuma dhiise ijoolluma kenna keessaallee nama biraatti ergee bilbila ishii fuudhaati mee hooshiin kan sirriitti ilaalle dubbisaa fi jedheen mucaan kenna tokko dhufe bilbila kee fidimee jedhe. Misajjii sana baasee si dubbisa dhaggeeffadhu anuu dhaggeeffadhee dadhabee dhiisii bahee maa lammataati irra deebita jedheen si ta'eeraa jedhe naa ta'eera jedhe haa dhufuu reenaan haa dhufuu jedhe farramtaa abbaa koomitii obboleeyyan kan keellee jaan ilaaltu garuu lafaati seentu naan jedhe kana booda magaaluma kenna kana keessan teessu naan jedhe rakkoon qabu jedheen garuu abdii tokkoon qabu barfayyaa rakkoon qabuudhaan malee shakkiinis na keessa jira eessa dhaqaame namaaf naman beeku nama islaama kanatti illee dhiyenna namaan qabu soo baqa na ulfaate jechuun ijoolleetti himadhullee jiraa beekte ijoollee hiriyoota qaba baqa dadhabee jiraadhaan mucattii hiriyaa takka qaba dadhabee jira garan dhaquun qabu heerumeen bultiin qabu nama islaamammoo namatti dhufeen fira qabu tokkollee hin jiru yoo isaan har'a ofirraa bahee hidhanii deeman eessa dhaqaani magaalaa kana keessatti mana hin qabu jiraatuuf immoo intala taatee kophaa kan kee har'a siree galuuf akamsi ulfaata mana kiraayis baatee galuuf immoo jireenya tokko jedhee si jammarsiisu qaba sanaaf immoo inni nama deemuudhaaf karaarra jiru biizaa kutadhee taa'ee jira bararaadhaaf dhuma kanarra isaan akkas na gochuu isaanii baqa baay'ee tokko na ulfaate garaa maalitiin ana siyyuu deema iddoo tokko na ulfaate namni martinuu yaada mataa ofii naa kennu as dhaqi achi dhaqi akkas ta'e kanneen immoo islaama ta'anii kafarii naan jedhu kafarii maaliif haadhaaf abbaa kan kee malee jireenya maalii qabda ati haadhaaf abbaa kee dhiistee obboleessa kee dhiistee maatii kee dhiistee sadhaxa har'a yoo baatee bakka kam dhaqa namni duriyyummaaf alaa baatee siin jedha saatii kana yaa rabbi jedhe wallaahi wanti rabbiin kun na argu quraanaan lama sadii biraa qabaa ture kanuma ijoolleen naaf kennan yaa rabbi dhugumaanii sitti amanee garaa koo qulqulluu rabbiin tokko malee hin jiru jedhee sitti amanee baqa yoo jireenyi koo kan naasirratu ta'e akkan saatii laa ilaaha illallaa jedhe kanatti na ajjeesi jedhe otoo jireenya biraan argin otoo maqaan koos nan badiin otoo gara maleetti deemeen biyyoo na ajjeeste ni ulfaata murteeffadheeni guyyaa lama naaf kenni jedheen haazariidhaan guyyaa itti yaadu
amma sanatti biyaasi namatti illee waladhe haala jireenyaa mijeeffadha jedhee guyyaa lama naa kennee jedheen guyyaa lama naaf kennan guyyaa lama kana keessatti in kafaramoo in hafamoo eessa dhaqa akkasitti naa kenna itti mari'adhee tanan siniif dhufa yoo kan yaanni konaaf tole shaantaa koo fudhee sin biraa ba'a yoo naaf ta'e immoo dhufee isin deebi'a jedheen dhuguma seenii waliin baay'atanii na heeganii maazirii immoo baay'ee yaadee jira sharguuf baay'ee wiqawaa ture ishinillee dhuftu naan jedhan hin deebitaa naan jedhan guyyaa kana guyyaa galataa siif goona guyyaa ajaa'ibaa siif goona biqaa deebitee dhufti jedhan qoqophaanii isaan hundumayyuu sirratanii ta'anii alhamdulillah guyyaatti deebi'u miti ani guyyaa rabbuma kootti sirritti deebi'uudha malee so biqaa namni hin jirani dubartii wayin jirti beetti achuma abbaa caalitti illee dawalaa ture itti himaa waan keessa jiru kanan beeka kottu mana keenya taa'ii naan jedhu isaan bakka waanummaan tokko yaati manaan isaallee wantummaati cinqamtu tokkoof illee hin jiru wantuma lubbuun kee akkasitti gubattuuf illee hin jiru fuulli kee gaafa dhuftu akkas miti atarra akka badaa taatee jirta namoonni hedduun kottu nu bira taa'e naan jedhan bakka nama wajjinis wal baree namatti si himadhe dur namatti rakkoo kooni mo'an waan inni himneef hin miidhame malee otoo himadheeti aga kanayyuu miidhamu ture jechuudha. Furmaata dhabdee jennaan dhumarraa dubbachuun keenya. Bakka dafee harka isaanitti kennaturra yoo namatti rakkoo koo kunoo namni na gargaara akkas ta'e sun sodaadhaa beekte soo kanaaf ani rakkoo koo sana ni manne of dandeetuma jiraatu suntu natti dhaga'amaa ture garuu dhumarra hin dadhabe bakka dubartii wayini jirti mana siif kennaa kunoolaa kilaasiin kooti ati lakiyyaa wanta namni hin gooneen siif godha ati rabbiin kee waliin jiraadhu shaantaa keessa furadhu waan qabdu fudhadhu koon nu galinaa jette hin amanne jechuudha bira nu cinqii guddaa keessadha murtiin guyyaa lama takkitti dhumatte guyyaa takkatu hafe si eegaa jiran isaanii isaan achi na eegaa jiran hin dhuftiif na eegani maaliif gara dhattuun qabduudha haa fira islaamaa hin qabnu ani immoo riyyaa islaamaatti ijoolleen as jiran tokko illee jiran kanneen jiran iyyuma biyyuma namaa jiran soo bakka dhaqu waan hin qabneefi bakka isaanumatti deebitiidha intala ta'ee macheem daandirran taa'u gadi baateen deemtu mana iskireeffattee yoo teesse sunis chaalenjii mataa isaa dandeessiif fidaa booda soo kanumaafi isheen na bira teessanaan jette bakka amma gaafa deemtutti kilaasii kana siif kenna wanta irra bultuu yaaddu wanta dhugduu yaaddu wanta nyaattu yaaddu anatu siif jiraati dhala kiyyaanaan jette wallaahi isaati sana baay'eetu gammade jechuudha kaboo ullee boocha hin dhiise namni akkanaallee jira wallaahi rabbi dhimee isaanii adeeressu amiin maashaallah wallahi mana dalagaa qabdi mana dalagaatti gaafa isaan murteef na heegassuun ishiin immoo misaaf na waamte wanti marti isaanii waliin yaaniiranii kommee dura misaa waliin nyaannee deemtaanaan jette hayyaa jedhan manaa ka'ee ishii bira dhaqe gaafa ishii bira dhaqu waxii lukkuu naamni kana hojjettee maal jettee jaartii guddoo nama guddoo bakka misaa kana akka ajaa'ibaatti gammadee nyaadhe bakka ishiinis akka walii guyyaa sanaaf gooteerti akkan gaafa sana murteeffadhee gara ishiitti boonaa taasisteerti so hin dhaqe gaafa dhaqu ijuma tanaan ol jedhee isaan laalu dadhabe lafuma akkana hatee lafa jaalalaalaa dhaqe irri fadhees baay'atanii ta'anii eegaa jiran buna isaanii daffatanii maal jedhanii bakka murteeffadhee dhufee jedhe nama jajabaadhe hiinaan jedhan abbaa kan koo yoo namantaa kun qayyare lammiin affeetumi fedhu isinis nan barbaadan hin barbaannu deebii gara yesuusitti harka isaa bal'isee si eegaara amma kana naan jedhan anillee akkasii si eegaara kottu naan jedhan ulseenee shaantaa koo waa hunda koo mijeeffadhee qopheeffadhee bakka hin baha jedheen iffarramtaa naan jedhe jaluma sararte hin baha hin baha jedheen akka hin baha lazalalaan wal arginu gaafa duunee wal argina achirratti isa wal argina nuyi kagallu jennata isin seentan gaannam yoo islaama taatan garuu jennata wal argina jedheen soo bakka jillisee mana laale aharee bakka mbo'an isaanis anis hin bo'e aga achi bo'uttiin hudhee toobootii bajaaji koo fudhadhee beessaa ba'e gaafa kana mana dubartii sanaas yoo dhaqe maatii qabaatu dandeessi hin qoranne ishilleen maalummaa nama sun hin qoranne garraamummaadhuma ishii sana argee malee soo ijoolleetti himadhee kilaasii qabadhee akkasuma jarruun sunis garuu kiristaanuma kilaasii koo qabadhee shaantaa koo hunda kochi galfadhee barrii koo qollofadhee amma immoo biraazerii koo tokko baay'ee yaadee jira kasabbata kana jiru isa arbuu qabadhee yaade murtoo faazeriin kenne kana ahabaree haadha ga'u soo inni immoo maal akka murteessu isarra waan isa jaalladhuuf kana dura wal qunnamtanii hin beektan achi dhuftee dhufuu kee beekaa hin beeka hindi dee dhufu innaa namatti dawaleeni biraazerii koo kana arguu fedhaanii walla agarsiisaa jedheen ijoollee jiranii koottu jedhanii nawaamani macarrashaa jechuudha nawaamanii gaafa isa bira dhaqu garuu didaa jira inni durumayyuu anumatu garaa jabaatee garaadhuma bolummaa sana dadhabee yoo ijaan argayyuu naaf furmaata wanta jedhamu tokkoof malee inni akkanaaf fene gara jabummaa akka kana rabbi namaaf hin kenneeni inni fudhatee jira ofitti jechuudha achiin hin booddee arguu waan hin qabuuf bilbiltee fi isaafati narraan kaasuuna bilook na godhee jiraayyu kanneen immoo yoo bilbila jijjiirallee hin kaasu bakka dalagaa ofii jira taa'anii akkasuma hojjetaa jiranii dhaqe ijoolleen isin sodaatanisa
alumaala ittiin agarsiisanii deeman bakka hojiisa dalagaa taaraa ganne dalagaa san xumurti dhaabadheetu meeqa ol jedhee na laala rifate maal gochuu dhuftee naan jedhe siyaadee dhufe jedheen zaabiqqamaa takkan dubbatu maal gosa islaama taate maal gochisa islaama taate eenyutu amantaa qayyara siin jedhe sanuu maaltu nu jalaa du'ee akkatti uffata gurraacha na uffattee dhuftaa naan jedhe dhaabadheetiin hin booye lafti kun akkasiin naggaragarte ofirra gattaa'e ganaa nagaallee nagaafata jedhee gaabara nagaa maal akka dhufte masiinaa jedhe ana wallahi to'anna ta'e akkas garaan jawaadhu dafiiti bakka kanaa deemi bicha naan jedhe jinnoormoo beeqaan jira mi gara jabummaa guddaa wayi bakkuma kanaa dafii deemi naan jedhe maal si godha jedhe barsi laaluu dhufe siyaadee dhufe bar jedhe amantaan kan dhuunfaa jireenyi ka biraa mi maal si godhani jedhe dafiituma asii deemi ijuma kan godura deemi naan jedhe bakka maal laagote maal taate ati eenyu naan jedhe bakka dalagaa koo sabarti dhaabatte kanaafi soobati bakka kan dhaabattuufiyyuu jireenyi kan kun qaba afur hamaa sirra jira deemasi naan jedhe wallaahi waa takkan dubbanne bakka inuma aga isfaalti sana ga'utti ana ofin seene bishaan takka bitadhee dhuge atuma laftiin itti maru bakka sanaa deeme obboleessillee saatii akkas haadhaaf abbaa kan keerra fiyaansi obboleessi takkittiin ani qabullee garaa gasnatti jabaata jedhee yaanne ani garuu furmaata isa biraa argadhadhee dhaqee beette macarrashaa guyyaan bararaa kiyyaallee aduu 28 jechuun as dhufaa ka jiru kana booda ni deema bakka dalagaa koo waan ta'eef kana gidduutti isa harkuu qabadhee murteessee inumaayyuu jecha isaan naan hin jenneen olitti obboleessa koo biraa argee jechuudha wanta inni sammuu kiyyaan yaade sunin olitti ta'ee isa arge abdiin kan kee hundi yeroo sanaati murteeffattee dhufte inumayyuu tokkoyyuu dhugomuu hin dandeenye tokko bakka kan caalu arge gara jabummaa akkasiin isarratti sargeen beeku gara jabummaa akka kanaallee qaba obboleessee fi jedhee yaanne agama yoo balleesseeyyuu otoo ani kan manatti waan fedhe nama dubartiin yeroo tokko maatii keetti waan baay'ee balleessiti sanayyuu faamiliin dandeema obsee dhala ofii sanaaf waliin hin jiraata soo amantaan immoo kan dhuunfaa ta'anii badii biraan qabu wanta isaan itti fuudhee hin jiru kanarraan kan afee san wanta biraa waan isaan miidhe tokkollee hin qaban maallaqa kiyya isaanii dadhabee agachi ta'u sana isaanitti obsee waan isaan barbaachisu dalageef malee badii tokkollee isaan biraan qabu amantaan kan dhuunfaa koo ta'ee bakka deemasi seexanni maabarriitii irra dhaabatti naan jedhe kana uffattee deemti sanuu maal fakkaatti naan jedhe jecha tokko bicha amantaan kan koo jireenyi kan kee waan jazbaa wayii jedhe tanan biraa qajeele dhumarraa abdii muratte kana darba afaan kan kee irraa kaaste ol kaaste waan kan kiyyanaa seenee dheen so wanti ta'aa jiru kun hundi isaaniiyyuu baatii dhuma kana keessa baatii tokko duraanii sana amalumaanii barbaadani nama carrashaa murtoo kiyyaallee arganii dura maksiidallee dhaquun dhiise isaanuma kan sodaarraa hin ka'e ammaanillee bakka uffata koo sirreessee miira koo sirreessee maksiidallee dhaquu eegale jarris haguma sanatti cimaa dhufan yeroo nan itti laaffadhee sunitti isaanis zimmi jedhan yeroo ani itti jabaadhee bakka cimuu qabe isaanillee natti cimani ijoolleen kaleessa kabajanaaf qaban jaalanaaf qabanii safargatti waan nyaanne dhugnu kan waliin beenne akkasi jellisteen alaalte soo bakka sittiin dhagahama nama dhabuun kan keessaati sanatti kophaa kan kee baatee kophaa kan kee galtu biyya namaa keessaa dhuftee firdeemi sammuu kee otoo hin argatiin waa fillaagooti keetii otoo nyaatiin otoo hin dhugin otoo ijoollee ariyaa kee waliin bakka barbaade deemteen bashannanii kanneen biraa qariyyaa mataa ofii qaban akka fedhan yoo ta'an sababa amantaa takkittii keetii hawaasni illee yoo si jibbu soo bakka wanti kana darbaasi ofummaa kan keessa jibbisiisa wanti kana oliin jiru wallaahi ofummaa kan keessa jibbisiisa garuu wanti nani qabadhe kun jireenya bara baraa kabu anarraa siromayyuu duuniyaanii akkuma dibilaatii kanaati nama kaan bareechiti nama kaan fokkisiisti kaburuu kommoo kana caalu waan ta'eef sana si yaadaan isa mukooti obboleessa haatti yadhalte ani calqabaa narra dhalataa kanneen xixiqqishuudha sanarraayyuu kana arge garuu riidii bakka jibbimsa amantaa kana hawaasni kun qabu ilaalchallee ta'uu danda'a ilaalcha irratti yeroo baay'ee waan hojjetamuuf ijoollummaarraa kaasanii akka amantaan islaamaa nama ajjeesu wantoota baay'ee kaasan wantoonni kun ammoo ijoollummaarraa kaasanii waan dhagaa guddataniif keessa isaaniitti ilaalcha isaanii akka jijjiiruu hin dandeenye dhiibbaa isaanii irra uumu rabbiin haqa jalchuu danda'a mara isaaniiyyuu sirriidha barkuun ilaalchuu mana keessa ture sun jechuudha amma yeroo tokko isatti murteessuu hin danda'u inni amma boleettii isaa irratti arge anu uffata namarraa baasaa ture garuu immoo ani immoo kamillee yoo ta'e haadhoosaadha haadhaaf abbaa kenna walitti nudhalee agas garaa jabummaan aga kana walitti cakkanuun baay'ee tokko barbaachisaan turre garuu yommuu akkanas ta'ee gidduudha wanta naquunname tokko waan sitti nimne qaba kompaas warra koo fudhadheeni
dhufeeniin aaresseen wanti isaan akka kana jabaatan waati karaa sirriirra hin jirtu karaan kun dogoggora qabadhanii akka isaan irratti gara jawummaa natti fidanu sababa paaspoora koo ture sanas immoo dhufee islaama kana chaalenjii kana yoo arguun barbaanne beekte dhufee waan biyyi sun daan taaneef gara biyya biraa deemuufan daldalaa wayitti kennadhe sana naaf adaleessisuu dheetananii biiroo wayitti kenne jechuudha biiroon sana mucaan kun islaama nama jimmaati ani nama kana hin beeku nama wallaquun namsiisee malee inni wallaquun namsiisee suudii jira obboleetti kennaa kiraam shirii hagaa bakka torbee lama ta'uun guunne sii dalagamaa jedhee qarshii 65 walii galle kanneen sana kenneefi na eegalee waa hundumaa ofii fixatu block na godhe sunillee asuma gidduu kanatti jechuudha isaaniin deemtitti na beekaniqa warra ofitti na fide sunis nu bira teessii fotoon taane amma deemti aga xiqqoodha sila torbee lamayyuun guutu jette sana gidduutti nurraa deemtu kana fammeen nan fudhannu ka jedhan sun ishiinuu faazeritti yaan oddee an ofitti kan na qabde sanumaaf ture sunimmoo akka isaan yaadanis akkanan yaades ta'uu didee namichi sun bilook na godhe waan kana isaanitti himuufi kan akkasi godhee nama islaamaati maqaa balleessi amantaas ta'a anaafillee gaariin qabu maquma kiyyaafillee hedheeniin dhokse yoom deemtaa jedhu namichi bilbilan yaalaan kaasu bakka sunle miira biraanatti uume jechuudha. Cinqaarraan cinqa. Wallahi cinqaarraan cinqa. Namoota miidiyaa haaraa nama beekamanii maqaa isaanillee dha'uun danda'a abbaa caalifaatti dawwalee himadhe nama kennatti tooni miin dura akkas na godhee namichi kun nama jimmaati nama amantaa kanallee hordofu rabbiif jecha si gargaara jedhee soo namichi kun na jalaa badee jira akkam godhaa jedheen yoo warri kun dhagahan maqaa biraan himunnaan abbaan caalii yaada tokko naa fideen bakka Biraazilii sanatti hima inni waan amma tokko furmaata naa kennaa beektinni maal wayya jennaan deemuuf ta'a jedhinaan jedha soo sun aguma kanatti ji'a isaa fixatu jira baatii dhumata na gidduutti jechuudha akka dhufeen torbee lamaan hin deemadheen gaafa dhufee gaafa guyyaa sadiitti kenne waan ta'eef inni achiin badee isaas du'aa dhumatti naa godhanii namicha kanallee qabsiisuuf yaalanii barbaadaa turan jechuudha abbaan caalifaan kanuma keessa jarris baqqaan irratti sobdiifaa waan biraa dalaguu fi akka kun waan maksiida yoo deemanii dhufanii waa daddalaganii siirifaan godhanii durallee raajoonni illee waa turre jira jedhaa turanii so sana fiduu qaban deemtillee dhukkubsachuu eegalte mana keessatti ani silaanuma sarra dhadhe qulqulluma sana uffata kana irraa uffadhe malee wanna biraamaaf keessaan qabu islaama qabachuu biratti wanni biraan hin jiru innaa daa'imti isaanii immoo xiqqishuudha allah kubarii narraa miti wallaahi dhageettu daa'imni maksiida gisee allah kubar jedhanne magaalaa keessaa dhageesse kaza anillee waan isatti akka namanu daa'imni sun hin beekiti yoo dawallee wallaahi jedhaame yoo namaallee kadhu wallaahi dhaamire yoo isaanillee waaman wallaahi dhaane waan biraan jedhu jettiin narraa koppi goote kana wallaahi jetti allah kubar jette jettiin xiqqoo bara bakka manni nu bade jedhan daa'imti kennallee galte ishiin deemaan jirtu bakka kijibdi jechuu qaban innaa wanta godhu waan hin qabneef namicha bilook na godhe jedhe barri akkasitti waa hunda isaa fudhatee jennaan bilook na godhe soo maal gochuu qaba hedheen isaanuma himee bakka ceebbuun barre ceebbuu jechuun wallaahi yaa hoggadi bahedhanii gannan darbani malee akka gasii darban dhabanii foonni miire sana dhaban malee jecha namaatti wanta namni hin jenne tokko hin jiru zim jedhaatuma dhaga'u kuma dhageenneen kolfa waliin soo garuu akka isaan na ceebban akka isaan na qeeqan baay'umatti sammuu kiyya dhagahamaa ture ol baasii miidiyaa kanatti namicha kana himinaan jedhan akkas na godhe jedhi amma sanii maaliif kana himne rabbuma eegaa jira rabbiin akka waan kanaa sirreessuun beekaa maaliif namaadhaaf abbaa koo hunduma koo dhiisee rabbii kanatti baqadhee rabbiin immoo nama isatti baqatee furmaata akka qabu nan beekaani soo kana waan ofitti amanuufi yaa rabbii jedha yaa rabbii ati nan qaanessin yaa rabbii janaamallee nan laalchisin afaan namaatti illee nan galchin dhimma kan kootiin af xumuri jedha yaa ilaaki yaa wallahi yeroo tokko baqqaan ilma namaatti namanne rabbii tokkotti amane ati akkana wajjin jirtu nan beekaa rabbiin kollees irratti nan dadhaban yeroo hunda sitti abdii qaba waan ta'eef yaa rabbii ati dhimma kan koo sirreessi kanuma du'aanki na guyyaa tokko namichi kun naaf dawwale ufuma lafaa ga'e ufuma keessa dawwale ufuma lafaa keenaa dawwale na bakka paaspoora biraa baafatuuf jira bakka miidiyaa kanarrattis namni himadhu abalu bira geesse abalu geesse gaafan yoo miidiyaa kanatti kabaasee saatii sana himuuti seenaa jedhu ijoolleen immoo faallaa kiyya saayiboota qaba gaane miidiyaa kanarraa kan na qeeqanis kan na deeggaranis namni naan jedhu hin jiru duraa sitti himneedha akka rakkattu akka beeloftu akka dadhabdu duraa sitti himnee jirra sitti xiqqaata maatii keessaas kan naan jedhan jiru no riyyaan koos kana ollaan jechuu dandeessee waan ta'eef kanallee ni madhodhee deebisee ofumaayyuu moo na dawwalee dhimmi kan keessi xumuramaa jira jarratu zimna jalaa jennaananii zimsi jalaa jedhee reeffadhee tananii soo harka caalummoo na dhukkubee mana yaalaa ciisaa ture viidiyoo gargarimaa adda addaa kanaaf ergee rakkoon qabu kaa darbee kanuma jiru federaa rabbii jedhee rakkoo koo sirriitti itti maddaa ture kanumaaf jedhee daraanaa xumuredheeni rabbi sanallee dhimma sana gidduu otoo naman taane rabbiin
naaf galee. Maashaallah. Wallaahi naaf xumurame. Rabbiin keessa nama laala akka namaati miti. Wallaahi namni rabbitti amanee. Maashaallah. Isa namni achi mul'ata sitti argu miti. Isa namni sitti himatu hin taane rabbiin anitti amanee isuma ofii isaatii siif xumuruudha. Too nama tokko bira hin geenne. Yooti dhugaanis bira jiraattee yommuu is bira jira. Ati isatti amantee jennaan ofuma isaatii waan hundumaa siif ta'a. Kun kanumaan naa xumurame. Amma proosesii si xumuramaa jiraami. Xumurame irra dhiibbaa tikkeetti naa uranii jiranii. Xumurame yuudhaan hin jettu reeti adeemsa irra jiran hin jetta see bartarii wayi uf duba deebi ammallee jedhee. Sun tikkeetti naa muree naa fixee jira. Guyyaa bararaa sana qofa eegaa jira. Maashaallah. Eega sanatti immoo ka jiruu dandahaatuma. Inshaallah. Waan dadhabamaa miti rabbiin biratti nutti fagoo ulfaattuu fakkaatti malee isa biratti qodaa wanni martinuyyuu. Akka namaas hin jarjaru inni nuti hin jarjarra hin dheereeffannaa waan kadhannellee waan hajamnellee yeroo sana argachuudha barbaanna. Abshiraa ammallee inshaallah rabbiin ati qabatti si faana jira. San jalatti ammoo namoonni gama kamiin waan kamuu jedhuu danda'an. Ati yaada si qeeqeellee si jejeellee sun ta'in abdii rabbi irra qabdu qofa jabeeffadhu. Sana booda inni akkuma amma kana si duuka jira. Ragaa ba'uu dandeettaa bara. Maashaallah. Hayyee kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaa keenyallee gara xumuraatti fidaa jira. Jidduudhaan boqonnaa fudhannee walitti deebiina jenneeti. Ammas turtiin keessan nu faana haa ta'uun affeerraa keenya kan kabajaati. Aishaan waggoota lamaaf yookiin waggaa lamaaf wayiif biyya alaarra turteetii kan gara Itoophiyaa dhufte. Gara nuu dhuftammoo baay'ee akka rakkatti akka dararamtee natti himaa jirta. Mallaqni achitti dalagaa turte si fayyaduu hin dandeenye sa'aatii rakkatti kanatti maaliif rakkina kana hunda akka mudattu taate yookiin immoo hanga rakkinni kun hundi sirra ga'u maaliif eedi? Ol baasee himachuun barbaanne. Wanta nan hin barbaannee fi gaafa dhufu warqii mormaan qabaa ture. Ka qabu ture asuma. Ol kaawwadhee ka deeme duraan hin qabaan ture. Soo sana immoo imaana namatti kennadhee sunis firuma imaana kiyyennaanne naaf kennite. Soo sana gara maallaqaatti jijjiirradhe. Haga tokko sanuma waan hundayyuu eegalee birriin qabus immoo xiqqoo hin qabaa ture. Birrii koo sanas hin balleessine. Kanneen sanaan haga tokko itti fayyadamaa ture. Sanas immoo itti fayyadamu yoo ta'u malee bakka ati yaadde sun muluu sii gahee rakkoo keessuun furmaata sii ta'u waan danda'u maallaqaa sanaaf naaf ta'u hin turre. Utumayyuu immoo akkuma dalagadheen wanti hunduree deemuluuf naaf ta'e silaaniyyuu immoo cinqiif dararaa amma kanaayyuu narguu ture waan qabu sanaan daddafatan tama waa godhadhee jireenya mataa kootti galuu danda'a ture. Sunuma waan xiqqoo waan taateef aguma nyaattuuf aguma dhuddurra siifna waan tartuu hin turre. Suniyyuu ta'e immoo bakka sana bakka yaadu sun mara naaf hin geenne. Otoo ol baasee rakkoo koo himadhe wayi kasi gargaaru muraasa kasi jedhu immoo baay'eedha. Sababa amantaa kiyyaatiif rakkinuma sana ol kaasee haasa'uu hin barbaanne. Ofuma sattaruuf amantaadhuma kana gadi of qabatuuf jecha ka dhufu ka duuba koorra dhufu namti duuba koo dhufee baratu yaadu rakkoof chaalendii mataasaa dandahuu akka qabu. Waan kanneen ammoo dhagee akka Sudaan keessa isaaniitti akka hin dhagahamne jettee. Saayiboota baay'een qabaa kan hordofan ijoollee kiristaanaati. Otoo narra akkas ta'e akkana ta'e rakkoo kana ka himadhu ta'eeti ijoolleen sun miila lamaan duuba deebu. Maaliif ishiinu akkas taateemi ka jedhamu tokko. So namni kanarraa anarraa laalee rakkoo sana wanti sun waan darbeef dubbadhaan. Waan darbeef dubbadhe malee yeroo sana ta'e. Otoo yeroo sana ta'eeti akkas ta'e akkuma ofitti boo'u sana otoon kan namatti illee boo'u ta'eeti. Badiinsa namoota hedduu sababa ta'uu dandeetta. So akkas ta'uu danda'a. Asumaan dhaamsa qaba. Namni islaamummaatti dhufu kahu waan qabu dhiisee yoo dhufu namas haa ta'u maallaqas haa ta'u rabbi caala jedhee kan namatti dhufu yoo ta'e of danda'ee ofitti amantummaa mataasaa qabatee gar tokkotti seenuu qaba. Rakkoonis ni jira. Eessuma rakkoon hin jira qabaachuun dhabuun namni hojjetee waan hunduma keessaa iyyuu hin ba'a. So kanammoo amantaa hojii wal qabsiisuu hin qabnu. Rakkina kenna sababa sana taaneef kana taane sababa achitti amanneef rakkanneedhe akkuma arge sanaan ol bahee himatu iyyuu hin qabu. Of keessattuu fudhachuun qabu jedhaan. Wallaahi wanta sana of keessaa riidii godhee akka ba'u ofitti amantummaa godhatee keessaa ba'u qaba. Amantaan sababa sii ta'uu hin qabu sababa rakkinaa kee ta'uu hin danda'u. So maatiin sababa amantaa kee ta'uu danda'a. Rakkoon immoo sababa amantaa ta'uu hin qabu. Namni eessumatti rakkatallee hin dhaballee hin argatallee cimina qabaatu qabda. Tokko amantaa islaamaarra qayyarate rakkadhee hin beele na waa'ee argaan rakkadhee hin beele bakka bultii dhabe bakka ciisaa dhabe aga fayyaa qabdutti qaansiraa hojjetu. Agaani fayyaa qabutti baansan aga fayyaa qabutti gadi bahee maadaabbootti qacaramee bakka ta'etti gadi bahee dalagee nyaachuu hin danda'a. Kun sababa amantaa wal qabatuu hin danda'u. Rakkoon maatii garuu akkuma jirutti ta'ee hin dandeettoota isaan danda'ummaa keessaa bahu hin dadhabdurate immoo aga fayyaa qabdutti dalagattee nyaachuu hin dandeetta. So otoo dhukkubsattee otoo rakkatteeti. Amantii da'oo godhachuu hin qabnu. Amantii da'oo godhachuu hin qabdu rakkina amantii da'oo godhachuu hin qabdu. Erga bareeda wallahi maashaallah Aisha. Obboleewwan keenya baay'eedhaaf ergaa ta'a jedhee yaada. Maashaallah. Rakkoo dandamachuun immoo ilma namaarra waanuma jirudha. Namni kamuu qormaatamaa rakkoon qunnama. Rakkoo sana immoo rakkoon gama kamiinuu amantaa kam keessa yoo jiraatte namni rakkatuu danda'a. Jibbee si rakkisu jaalatee immoo rakkina keessaas hin baasu. Wanti martinuu ta'ee isaati waan ta'eef maashaallah erga guddaa nu kaastee nama irra fayyadamu rabbiin haa. Wanta gammaa anatti gaafii ta'e tarii hawaasatti illee gaafii ta'uu danda'a jedhee yaadu tokko jira. Waggaa lama biyya
ormaati ifaajaa turte namni waggaa lama waggaa takkatu jijjiirama garagaraa fida. Mallaqa waggaa lama ifaajaa turte san eessa kaawwataa turte hanga as galtee immoo osoo mallaqni sun jiru maaf rakkatti irra deebiinsi gaafadhaara. Suni agana amantaa kana qayyaraataniitti maatiidhuma waliin ridinti akka ture. Yaa wantoota gargariillee lafallee sibiilaa walitti qabnee waasii goonaadhaan aga tokko maallaqa isaanuma ergataa ture. Eeganii amantaa kana dhufuudhaan murteessee kaaseen anillee kanaan ofirratti waa qabachaa ture. Aga tokko jechuudha. Isa achi dura ergaa turte madhiste. Achi dura isaanuma irratti ergataa ture. Isaanuma maatiidhuma gargaaraa ture walumaa galatti. Isaanis immoo lafa sibiilaa kana sii goonaa. Aga dhufee kaasee iyyuu immoo maallaquma haftee qabdu sanayyuu fidee yeroo sanaan jedhan turan. Maal gochuudhaaf? Lafa sibiilaa maallaqa qabaattee ka qabdu fidiitii waan qabdu irra sii daballee waan tokko sii goonaa nama yeroo sana faazarii dhumatti ergaa ture. Darbee isaanuma ergaa ture. Kanan isaan irratti erges immoo isaan aga tokko walumatti qaqqabaa turanii bakka itti cabarbaramee dhiisellee jira. Anuma itti ergee hin arginellee bakka isaanitti jedhan. Bakka kanneen sana walitti buumsuman barbaadudha bakka itti callisee dhiisee qaba. Garuu otoonni akkuma isaanitti ergachaa ture sun isaanis kun haqa kee jedhanii waan qaban sunnaa kennanii silaayyummaan iyyuu nama situ rakkadhee nama harka namaa eeguu miti turre jechuudha. Carraa si haa kennuuti carraa kana fayyadamii namoota si cinaa dhaabbatan jireenya bu'aa bayyaatii dabarsitee hunda keessatti gaddaa ta'uu gammachuu si cinaa jiraniif qaama galateeffadhuun qabu yoo jettee carraa si haa kennuuti galateeffadhuun. Asumaan inni calqaba biraaserii kiyyaa caadaadha kiyyaa hagan yaada kootiin olii haga miira kootiin olii jecha isaaf hin qabu waan isaanitti ibsu illee hin qabu akkanumatti galata rabbi biraa argatu nama biraatu hin taane jajjabina kannaaf ta'e kiristaana ta'ee dhiiga koo ta'e kan na bukkee dhaabatee kan na jabeessee maallaqa kiyyaa haga tokkollee walitti naa qabee haga itti nyaadhu dhuguyyuu kan naaf taasisee amma tokko isadha. Ammallee mooraalii koo boruuf abdii amantaa koo irraa akkana ni qabu mooraalii kan naaf ta'e isadha. Boruttillee suma abdadha asumaan naaf galatoomi jedhaani kanneen biroo immoo sababa amantaa kanaa kan naaf ta'e obboleessa koo qaalii afarsoodha innillee asumaan galatoomi jedhaani kanneen biroos immoo warri nani maqaa isaanii dhofnee warri na bukkee dhaabatan warri jajjabina naaf ta'anii hiriyaa qaalii takka akka wadaa qabu jirti Soofiyaa jedhamti asumaan ishiidhaanillee galatoomi jedhaan asumaan immoo hiriyaa gaarii naaf ta'e wallaahi bakka dhabeettis ta'e bakka gaddettis ta'e